Shimbirroo harkaa qabdu takkittii gad dhiiftee samiirra kudhan hin barbaadinii siin jedha. Salaamu alaikum harka fuune. Tole namticha gabaree wahiitu jira lafa bareeda wahii qaba lafa kana irraa qotatee nyaata jiruu isaa akkasitti jiraata. San booda warroonni naannoo isaa bar lafa wahiitu jira daa'imman baay'ee qabdi namni lafa san argate yaani hin durooma jechaa dhage. San booda oorruu harkaa qabu tana gurguree lafa daa'imman keessa jiru san barbaacha deeme namoota wajjin. Osuma deemu qarshiillee harkaa fixatee gaddi itti bu'e yaani lafa san arguu dadhabe. San booda hin du'e. Namtichi lafa bite kun ammoo namticha du'e san irraa lafa bite kun ammoo waan namtichi duraan facaasu kana dhiisee waan biraa facaasuu jalqabee oorruu tana istaayilii isii jijjiiree babbareechisee booyilee garagaraa itti baasee oorruun tun akka ajaa'ibaatitti firee kennuu jalqabde yaani daran kennuu jaldeette. Namtichi kun waggaa lamatti duroome ka oorruu bite kun kalamaffaa. San booda gaafa tokko ganama irribaa ka'ee oorruu isaa kana laaluuf keessa deema. Osuma deddeemu waan lafarratti ifu wahii argee itti fuudhuu wanni daa'imman fakkaata. Akkana harkaan gad jedhee biyyee tana tuttuqe lammaffaa arge ammas tuttuqe sadaffaa arge. San booda akaafaa fidee qotuu jalqabe yeroo qotuu lafti isaa tun lafa daa'imman guutamte ta'uu beeke. Ka jalqabaa sun gurgurate barbaacha deeme laakiin wanni inni barbaacha deemu sun isa harka jira ture. Namni rizqii dabalachuun sirriidha. Namni rizqii dabalachuudhaaf haa fayyadamullee sirriidha. Laakiin yeroo garii rizqiin si harka jirti laakiin situu rizqii tana yaani baasuu wallaalee akkaataa itti gootu wallaalte namtichi kun waan kanarraa nyaataa jira. Waan kanarraa rizqii bareeda argataa jira osoo hin gurgurin dura. Laakiin haafni bira haafa isaatu mo'ateeni lafa tana gurguratee namtichi kun ammoo lafuma inni gurgurate kana irraa daa'imman kana argachuu danda'e. Shimbirroo harkaa qabu takkitti barachiisee samiirra kudhan soquudhaaf deeme. Laakiin osoma kunnan san soquu inni illee boolla keessatti kufee du'e. Keessatti yeroo garii wanti nu qabnu waan guddaa ta'uu isaa waliin laakiin waan qabnu saniif haga isaa tuffannee waan kana beeku haga isaa beekuu hin dandeenyu. Laakiin waan qabnu kana dhugamaan keessa seenee xiinxallinee fagaannee osoo ilaalle wanni kun waan guddaa akka ta'e beekuu dandeenya. Haa jiru tan.